daa'imni tokko yeroo harma hodhu yookaan daa'imman harma hodhan aannan ga'aa argataa jiru moo hin jiranii kan jedhu deebisnarra akkamiin beekuu danda'u? Sababni isaas haadholiin tokko tokko daa'imni koo aannan ga'aa argataa jira moo hin jiru? Harmi koo daa'ima quubseera moo hin quubsine kan jedhu hin shakku. Haadholiin akkamiin beekuu danda'u kan jedhu ilaalla. Akkaataatti daa'imni harma ga'aa argachuu dhiisuusaa haadholiin adda baasan. Mallattooleen gurguddoon egaa daa'imni akka aannan ga'aa argataa jiru, aannan harmaadhaa ga'aa argataa jiru agarsiisan keessaa inni jalqabaan ulfaatina qaamaadha. Ulfaatinni qaama isaanii yeroo yeroon dabalaa deema. Ji'a muraasa jalqabaa guyyaatti giraama 20 hanga giraama 30 dabaluun naannoo ji'a 5 hanga ulfaatina ittiin dhalatan harka 2 dabalu, naannoo ji'a 11 immoo harka 3 dabalu. Daa'imman dhalatanii torbee 2 fi xiqqoo ulfaatina hir'isuu danda'u. Torbee 2 booda garuu ulfaatinni qaama isaanii dabalaa deema. Ji'a muraasa jalqabaa guyyaa guyyaatti giraama 20 hanga 30 dabalu. Haala kanaan deemaniitu naannoo ji'a 5 ixifii ta'u jechuudha. Yeroo dhalatan kiiloo 3 ta'an naannoo ji'a 5 6 ta'u, naannoo ji'a 11 immoo 9 ta'u harka 3 dabalu jechuudha. Ulfaatinni qaamaa dabalu mallattoo tokkodha. Inni garbiroon hanga fincaaniidha. Torban lamaan booda sa'a 24 keessatti yoo xiqqaate si'a 6 fi isaa ol fincaa'uu qaba. Hanga bobbaa miti. Hangi bobbaa rakkoo hin qabu. Daa'imni tokko tokko guyyaatti 5-6 bobbaa baasaa, tokko tokko immoo guyyaa 3-4 turee baasuu danda'a. Inni guddaan hanga fincaaniidha. Daa'imni sirriitti harma hodhaa jiraannaan guyyaatti yookaan sa'a 24 keessatti yeroo 6 fi isaa ol fincaa'a. Garbiraan hirribadha. Daa'imman yoo harma hodhanii quufan walitti fufinsaan sa'a 2-3 ni rafu. Akkasumas immoo mallattooleen biroo jiru. Fakkeenyaaf daa'imni yeroo inni harma hodhu yeroo inni liqimsu ni dhageessiyaati. Naannoon afaan saafaa kun yeroo aannan afaan isaa irratti jiidhu jechuudha. Akkasumas yeroo daa'imni sirriitti harma hodhu harmi ni laafa. Harmi haadha laafaa deema. Akkasumas daa'imni yeroo harma quufu ofuma isaa harma gadi lakkisa. Kun egaa mallattoolee akka daa'imni aannan ga'aa argataa jiru agarsiisanidha. Haa ta'u malee egaa torban lamaa booda ulfaatinni qaamaa yoo dabalaan jiru ta'e, akkasumas mallattooleen dhangala'aa qaama keessaa irrachuu kanneen akka afaanii fi hidhiin isaanii goguu, iji isaanii keessa seenuu, akkasumas sammuu isaanii yookaan bubbee mataa isaanii bakki lallaaftuu sun yoo keessa seente yoo gad dhookte tariitii daa'imni aannan ga'aa argataa hin jiru ta'uu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa daa'immanii mariisuun barbaachisaadha. Galatooma, turtii gaarii.